Adoolessa 18 bara 2018 akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegaleera. Sagantaa keenya keessatti waggaa 20 booda xiyyaarri Itoophiyaa gara Asmaraa imaleera. Kanarratti namoonni maal jedhu? አየር መንገዳችን አፍሪካን ማገናኘት ብቻ ሳይሆን ዳንዲን ቂሌንሳ ኬኛ አፍሪካ ወልቁነምሲሱ ቆፈ ኦሶን ታኔ ኦቦሎታ ለሜን ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራ ከወልቲ ፊዳ ቱሬ ኡመኒ መጋላ ደምቢዶሎ ወራኒ ሞቱማኑ ሚዳ ጅራ ጅሩ ነሙ መከራረት ጊናን ሩቁቱዳ ተሙ ደሬቡዳ አባቶርዴ ፊዳ ዴቢ ሚኒስትር ኢትሳራ አርገኔራ ለወለጋ ከሰጥሳቱ ደደዳረ ካስ ደዳ ሐንከናቱ ጉያስ ከገቢን ካሙላ ተመለ ደርቤ abbichuun dandeenyeef Mil'uu marsaalee hawaasummaaf odeessaalee gaggabaaboo qixeeffanneerra keessummeessaan keessan an Hamzaa Hussein. Xiyyaarri Itoophiyaa wayita buufata xiyyaaraa Asmaraa qubatu miira tureedha kan dhageenyi dhaggeeffattoota keenya akka lakkoofsa Awurooppaa caamsaa 13 bara 1998 yeroo dhumaaf balaliinsa gara Asmaraatti erga taasisee waggaa 20 booda daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa har'a hojii eegaleera. Balaliinsi kun waliigaltee biyyoota lamaan gidduutti nageenya buusuu fi hariiroo hawaas dinagdee adda citee ture deebisuuf hooggantoonni Itoophiyaa fi Eertiraa irra gahan hordofuun kan raawwatedha. Xiyyaarichi aangawoota mootummaa namoota daldalaa lammiilee Itoophiyaa fi Eertiraa maatii isaanii waggoota dheeraaf gargar citanii turan walumaa galatti namoota 465 ol fe'atee ganama har'aa Finfinneedhaa ka'eera. Ministeerri muummee duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi fi haati warraa isaanii Aadde Roomaan Tasfaayee namoota balaliinsa seena qabeessa kanaan gara Asmaraatti imalan keessa jiru. አየር መንገዳችን አፍሪካን ማገናኘት ብቻ ሳይሆን ዳንዲን ቂሌንሳ ኬኛ አፍሪካ ወልቁነምሲሱ ቆፈ ኦሶን ታኔ ኦቦሎታ ለሜን ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራ ከወልቲ ፊዳ ቱሬ ሰበበ ወልጅቢንሳ ፊ ሃሎ ሊረቲ ቀበቹቲን አዳንጭቴ ቱሬ አመገሩ ቢፋራዳን የሮቲ ሆጂ ኤገሌዳ ለፈሳ ቆፈ ኦሶን ታኔ ቂሌንሲሳስ አከ ጅቢንሳን ጉተሜ ቱሬኒ ቤከም አመገሩ ቂሌንሲሳ ደበለቴ ወልቲ ዱፌኝ ጃለላ ኦቦሉማ ፊ ነገኛ yeroo itti cimee irratti argamna kun waan baay'ee nama gammachiisudha. ስለዚህ በጣም ታሪካዊና ወርቃማ ጊዜ ነው. Jila imaltoota kan ministeera muummee Itoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaalenyiin durfamu qabate sa'aatii 5 walakkaatti buufata xiyyaaraa Asmaraa qubate. Xiyyaarri kun imaltootaaf simannaa ho'aan qondaaltota olaanoo mootummaa Eertiraa irraa taasifameeraaf magaalaan Asmaraas gammachuudhaan guutamuu ishee akkasumas suuraa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad kaan qabatanii kaan immoo bakka garagaraatti maxxansuun jaalalaaf tokkummaa eegalamatti ufsiisuuf fedhii qabaachuu isaanii agarsiisaniiru. Balaliisaa xiyyaaraa waggaa 20 booda gara Asmaraatti imalee kata'an Kaapteen Yoosef Haayiluu gammachuu qaban akkanaan ibsan hariiroo biyyoota lameeniif inni kun utubaa ta'uus eeraniiru. That's where I professionally got matured, I could say. Duraan yeroo dheeraaf gara Asmaraa imalaan ture. Daandiin kun bakka itti ogummaa koo gabbifadheedha. Amma immoo balaliinsi itti fufuusaatti baay'ee gammadeera. Asmaraa fi uummanni ishee maal akka fakkaatan akkasumas michuuwwan koo an beeku arguuf carraa argachuu kootti baay'een gammada. Biyyoonni lameen gargar bahanii jiraachuu waan hin dandeenyeef daandiin xiyyaaraa kun eegaluunsaa murteessaadha. Guyyoota itti aanan keessatti hariiroon biyyoota lameenii daranuu ni cima jedheen abdadha. Some kind of association between two nations. Asmaraatti waajjira banatee hojii kan eegale daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa amma booda guyyaatti allama gara Asmaraatti balali'uuf saganteeffatee jira. Guyyoota sadiif walitti aansuun halkan loltoonni mootummaa abbaa torbee fidaa jechuun magaalaa Dambidolloo keessatti dhukaasaa buluu jedhan jiraattonni magaalatti dubbisne tokko. Humni nageenyaa mootummaan bobbaases qaama waraanuu barbaadu dhiisee uummata dararaa jira jedhan. Nama arginaan rukutu dargaggoonnummaa kan dargaggoodha adda sababii ta'eedhaa fi namuma karaarratti arginaan rukutuudha ta'uu darreebuudha abbaa torbee fidaa isaanii guddaan inni olaanaan kan isaan taarget godhatanii uummata ittiin gidirsan abbaa torbee baasaa. Saatiin 11 walakkaadha qabee konkolaataan hin socho'u namni hin socho'u mana isaatti galaa. Jara duwwaa mul'ata bakka magaalaa keessatti namoota warra uummataan dahatanii deeman sanatu dahatee nu miidha jedhanii of sodaachuudhaan isaanii miidha. Ministeerri muummee iddoowwan rakkoon nageenyaa jiranitti humni waraanaa gidduu galuun nageenya uummataa eeguu qaba jedhanii turan. Kan hordofees humni waraanaa raayyaa ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa naannoo Qelleen Wallaggaatti bobba'eeraa jiran ministeerri humna ittisaa obbo Mootummaa Maqaasaa Jalaalam Taaddasee haasofsiiseera. Qelleen Wallaggaa keessatti isaa ta'uu iddoo adda addaarratti dhukaas adda halkanaa ta'uu guyyaas akkuma dura jedhe karaa cufuu wajjin wal qabatee tarkaanfiiwwan
fudhatamaa turan hin jiru. Kana boombii kan darbatu jira. Kanaaf yaalii godhame kana keessattis tasgabbiin haa mul'atu malee darbee dhaabbachuu waan hin dandeenyeef yeroo ammaa kana immoo humni nageenyaa naannoo irra jiruu fi humni nageenyaa federaalaa jiru jechuun federaal poolisii inni maaliif kan jedhu kun sirriitti xiinxalamee itti deemamuu qaba. Hin baas kanan jedhu immoo abdiin qaba eenyu akka ta'es adda baasuu. Ammatti qulqullaa'ee qaama kanaati jechuun hin danda'amu jechuudha. Asiif achitti waan jiruuf amma humni kan dura sochii irra turanis dhaabnee jira jedhanii labsanii jiru. Kanaaf eenyu qaamni kun kana raawwachaa jiru kan jedhu kun amma adda bahaa jechuudha. Kaan walitti dahoo godhatee akkaan deemuu danda'u jira. Amma garuu gama sanaanis waraana dhaabee jira erga jedhee eenyutu kana raawwachaa jira kan jedhu kun amma ifatti baafata jechuudha. Qaamni federaalaa irraatii bobba'ee kun gara magaalaatti deemaatii ture. Balaan isaanirra dhaqqabee jiru jira. Qaama hin beekamne irraatii kan jedhus jira. Odeeffannoo qabdu laata? Egaa akka waliigalaatti darbee humni nageenyaa kun nagaa eegsisuudhaaf tasgabbii buusuudhaaf asiifachi yennaa socho'an kanaan duras darbee rakkoon irra gahaa ture jira. Dhukaasni adda addaatti banamaa ture jira. Ammas egaa akkasitti kan deemu kan mul'atu darbee waan akkasii duras kan mul'achaa turedha. Ammas haaluma sanaan darbee kan mul'atu ta'uusaa. Opereeshiniin kun itti fufeeti adda baha moo qorannootiin adda baha? Karaa lachuu deemamuu qaba. Tokkoffaa politikaalii irratti hojjetamuu qaba. Hawaasni keenya wanta haala jiru dhaggeeffachuu qaba. Dhimma jiru xiinxalee adda baafachuu qaba. Humni mootummaa nama bobbaasee jiru magaala keessatti dhukaasa banee jira. Nama daandii irratti argarree buurrattidha kan isaan bobba'anii jiranii dhukaasa keessa jirra kan jedhu yaada uummataa irraatii dhageenye ture. Egaa humni nageenya tasgabbeessuudhaaf deemu kun nageenya booressuun qaba. Kanaaf kan ta'uu qabu kallattiin taa'ee jirus of eeggannoo cimaadhaan dhimma kana raawwachuudhaaf hin adeemu tasgabbii uumuudhaaf hin adeemu namni nagaan akka keessan miidhamne sirriitti xiinxalamee akka lallamu kallattiin taa'ee jira. Akkaatuma kanaan akka deemanuudhis kan barbaadu. Gaaffiif deebii Zalaalam Taaddasee obbo Mootummaa Maqaasaa waliin taasise dhageenye. Hojjettoonni tajaajila daandii baabura Finfinnee ganam kana hojiirra dhaabbate. Ta Chaayinaa eegee hojii deebitee ammoo ta Itoophiyaa akka faltiin udaraniitti hin deebinuu jetti. Hojjetaan tokko ka BBC'n dubbate poolisiin buufata keessaa ba'uu nu dhoowwee kan hin kaffaliin hirreen hojjechiisuu fedhanii jedhe. Durtaan Itiyoo Telekoom Dr. Andu'aalem Admaasee fi hoogganaa hedduu hojiirra dhaaban akka miidiyaalee biyyaatti. Dr. Andu'aalem waggaa lama to'ata ta'ee waggaa 5 ka dabree guddin daranii fi durtaa Itiyoo Telekoom muudan. Oduu kaaniin injiiniyaa Habtaamuu Xeggeeny ka duraan abbaa taayitaa daandiiwwan Finfinnee amma abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa muudama. Injiiniyaa Habtaamuun fuula Araayaa Girmaayii bu'u. Ka miidiyaan dubbate Habtaamuun hojii wiixatu dhufuu jalqabaa jedhe. Pirojektiin guddaan keenyaa ka daandii baaburaa $1 miliyoon 100 gati-gannisa haqaraa keessatti. Daandiin sun ka Chaayinaan liqee $3 biliyoon 3 jaarte waggaa 15 keessa liqee sun baasuu mala. Ogeessitooti dinagdee am keenya liqee Chaayinaa harka 70 qabdii jetti. Gabaasii addunyaan haaraan dhukkubee HIV/AIDS bishantama keessatti guddachuu jira jedhe. Gabaasii kun ka dhaabbaatiin mootummaa gamtoomanii gadhiise nuusi nam dhukkub dhiyoo fuudhee qorsi jireenya warra dheeressuu argachuutu hin jiru jedhe. Addunyaa keessatti nam miliyoon 37 dhukkub kan qabaa jedhan. Pireezidantiin Suudaan Kibbaa Salva Kiiriif dorgomaan isaa Riek Machaar yaada qodachaa bulchiisaa irraa dhiyeessanii akka fudhataniif ta'anii beeksisuuf deeman. Akka yaadannoo tanaatti mootummaa balleessanii aangoo pireezidantii taanaa shan godhanii namummaa tokkitti daran. Jidabree bulchoota lamaanii waraan dhaabaa jedhaniini ammoo eegisuullee jeequmsi deemumaa jira. Galatoomii Aslii nagaa waaqaa keessa bule. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromootii ammoo yeroon kan miidiyaa hawaasummaati dabareen kan Firaa'ol Balaay. Hojii raawwachiisaa olaanaa Itiyoo Telekoom Dr. Andu'aalem Admaasee itti gaafatamummaa isaaniirraa ka'aniiru. Kana irrattis namoonni baay'een yaada kennaa jiru jechuudha. Lafa Telekoomiin dagaagee biyya baay'eetti namoota waliigalteedhaaf yookiin kominikeeshiniidhaaf fayyadurra darbee jireenya isaanii akka salphisuuf gochaa jirutti nuti garuu ittiin fayyadamne. Kanammoo kan godhe bulchiinsa isaaniiti. Namoonni jedhanfaa jiru. Tajaajila si'ataa barbaanna kana booddee kan jedhan jiru. Kan biraa immoo xiyyaarri Itoophiyaa gara Asmaraatti waggaa 20 booda har'a
imala eegalee jira. Imala eegalee egaa yeroo achi buufata xiyyaaraa Asmaraa ga'u namoonni firoota isaanii wajjin yeroo wal arganii baay'ee gammadanii walitti mararteedhaan yeroo walitti boohan jilgeenfatanii faa lafa gaafa dhungatan faa suuraaleen baay'ee miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaa turan jechuudha. Firaa'ol yaada biraan isseef galatoo. Har'a kabaja waggaa 100ffaa dhaloota Neelsan Mandeellaatii hojii araaraa fi nageenya buusuun addunyaa irratti maqaan isaanii kan dhahamu Neelsan Mandeellaan Afrikaa keessatti walqixxummaan dhibuu isaaf lammiilee biyyattiin ni qeeqamu. Gabaasa Andrew Harding Johannesburg irraa erge Galaana Balaayitu dhiyeessa. Neelsan Mandeellaan osoo lubbuun jiraatanii har'a kabaja waggaa 100ffaa guyyaa dhaloota isaanii ijaan arguu danda'u ture. Afrikaan kibbaa garuu Mandeellaa isa isheef guutummaatti of kenne sirna garaagaraan yaadachaa jirti. Bara kana pirezidantiin Ameerikaa duraanii Barack Obamaan keessummaa guddaadha. Ani mul'ata Neelsan Mandeellaattiin amana. Mul'ata walqixxummaa, haqa, walabummaa fi dimookiraasii saba hedduu hammatettiin amana. Haa ta'u malee du'a isaaniin duras ta'e waggaa 5 du'a isaanii booda amma namoonni hojiilee isaan hojjetanii darban ija qeeqaan ilaalan jiru. Dhalootni haaraan pireezidant Mandeellaan beekne biyya isaanii keessatti walqixxummaan dhibuu isaaf itti gaafatamummaa isaa guutummaattis ta'uu baatu Mandeellaa irra kaahu. Inni dadhabaadhas jabaadhas warri adii olaantummaan irratti akka hin qabaanne sirriitti hojjechuu dhabuun Afrikaa kibbaa miidheera. Keessumaa gama biizinasiif lafaan. Maddi rakkoolee kanaa harki caalu bu'aa qucaruu dinagdee malaammaltummaa fi hojii dhabdummaa dargaggootaa ta'us keessumaa lafti harka warra adii jiru dubbii ijoodha. Namoonni baay'een Neelsan Mandeellaaf gareen isaanii sirni apartaayidii nagaan xumura akka argatu godhanis warri adii olaantummaa dinagdee isaanii qabatanii akka itti fufan hayyameera jedhanii amanu. Wanti Mandeellaa gammachiisuu danda'u garuu maal ture? Hundumti keenya akka uummata tokko ta'etti araara biyyaalessaaf, ijaarsa biyyaaf, dhalachuu addunyaa haaraa fi haqni nama hundaaf akka ta'u hojjechuu qabna. Galaana Balaayi ture gabaasa kana kan nuuf dhiyeesse dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya qubsuma keenya har'aatiin Edmonton Kanaadaa irraa muuxannoo fi mudannoo jireenya Latii Hirphaa Hundee qabannee dhiyaannee jirra kunooti. Maqaan koo Latii Hirphaa Hundee jedhama. Kan hin dhaladhee guddadhe godina Wallagga Ba'aa magaalaa Giddaa Ayyaanaatti. Ergan biyya Itoophiyaa irraa ba'es gara waggaa 15 ta'eera. Ijoollummaa kootti bishaan daaqaa akkasumas mukoota bishaan cinaa ilaalaa waan hin guddadheef yeroon wanta akkasii asitti argu isan ijoollummaa kootti gochaa turee fi biyyan itti guddadhee na yaadachiisa. Garaagarummaan jiru tokko inni guddaan haala nageenyaadha. Biyya kanatti namni akkamiin hojjedheen baasilee adda addaa ofirraa baasa kan jedhu yaaddaa adeema malee dhimma nageenyaaf namni yaadda'u badaa hin jiru. Biyya Itoophiyaatti garuu bulee ka'ee lammiin biyyichaa ni hidhamaa ni ajjeefama yoo ta'e kan nama yaaddessu haala nageenyaati jechuudha. Wanta biyya Itoophiyaa kan inni yaadu jireenya hawaasummaadha. Namni biyya keenya walitti dhufee baay'ee taphataa waliin kolfaa waliin gammada. Biyya kana garuu eenyu akka ollaa koo galuyyuu hin beeku.